Hamastar koompaatiin yoomuma gara maallaqaa jijjiirama gaafii namoota baay'eeti jechuudha yeroo baay'ee irra deddeebiin maamiltoonni kiyya kan na gaafatan yoomuma gara maallaqaa jijjiirama akkamumatti keessaa baafatuu dandeenye jettanii gaafii adda addaa kan na gaafatan jechuudha daawwattoota kiyya akkasumallee Hamastar koompaatiin kaampaaniin isaanii mataan isaa hoo maal jedhutti jira waan inni poosti godheetu jira jechuudha guyyaa kalee maxxansa isaan afaan ingiliffaatiin maxxansantu jira isallee gara afaan oromootti jijjiiree waa xiqqoo gurran isin buusa jechuudha gaggabaabsee oduu haaraatu jira jechuudha waa'ee Hamastar koompaatii irratti harri Juulaayii 30 wanta haaraa jiru hundumaayyuu viidiyoo kana keessaa ni argattu. Bagarra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. waa'ee qulfii kanarrallee jechuudha waan tokko waan dubbannuutu jira jechuudha geemii haaraa gadhiifame kanarratti illee maxxansa kana keessatti waa barreessanii jira waan ta'eef mee isinitti himaa jechuudha hundumaa amma kallatti mangarame barreeffama isaan gadhiisanii kana gaggabaabseetiin isinitti himaa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo ragaa kana kan arganne community Hamastar koompaatii kan gara telegiraamaatii fi akkasumallee tiwutara isaanii irratti kan arganne jechuudha Juulaay 29 kan guyyaa kalee isaan poosti godhanii jechuudha. Barreeffama kana keessatti gaa waan nama gammachiisullee hedduutu jira jechuudha daawwattoota kiyyaa waa'ee qulfiitii fi akkasumallee waa'ee tookenii hundaa'uu jechuudha keessatti illee tuqanii jira waa'ee gara maallaqaatti jijjiiramullee jechuudha gaggabaabsanii as keessatti kaayanii jira waan abdii namatti horuu jechuudha kanaafuu mee isallee isinitti himaa jechuudha daawwattoota kiyyaa gaggabaabseeti mee gara afaan oromootti isiniif hima jechuudha gaggabaabsee qulfima jechuma qulfii tokko keessaa isiniif himaa jechuudha jalqaba irratti waa'ee kutaa dirree tapha haaraa kana yaada hedduu arganneera isinis ilaaluu barbaannaa jedha tapha jechuun fakkeenyaaf geemii amma gadi dhiifame kana jechuudha tapha haaraa kanarratti namoonni baay'een jechuudha komantii akkuma dhiyoon tana fakkeenyaaf ani tapha kana hin taphatinaa taphni kun bilbila isin jalaa balleessaa beeksisa qaba isiniin jedhee ture san jechuudha isaanillee beekanii jiranii akkasumallee namoonni baay'een jechuudha ni dheekkamanii komantii illee ni barreessanii namoonni riippoortii godhellee ni jira jechuudha isa sanillee akkasatti tuqanii jiran kanaafuu taphni sunillee akka fooyya'u yaada keessanillee ni barbaanna waan jedhamu as keessatti nuuf kaa'anii jiranii jechuudha sarara lammaffaa kana keessatti waan hedduu nu gammachiisu tokko nuuf tuqee jira jechuudha waa'ee geemiitiin wal qabate tapha kana yoo taphattanis yoo taphatuu baattanillee jechuudha aayidrooppii dhufu keessatti jechuudha tookinii ni argattanii jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf gara maallaqatti jijjiiramu tookinii ni argattanii nuun jechaa jira jechuudha. Tapha yoo taphattanis yoo taphatu baatanillee tapha geemii kana yoo darbitanillee rakkoo hin qabu optionaala. Garuu namoonni geemii kana taphatee fi geemii kana jechuun geemii amma dhiyoon tan dhufe kanaa miti kan qulfiisan jechuudha. Geemii qulfiisan namoonni taphatee fi kan hin taphatin tookinii akka walqixa hin arganne adda baasanii nutti himanii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni taphatee jiru namoonni taphatee hamootullee baatu taphataa ture jechuudha. Fakkeenyaaf qulfiisan 5 yookaan 6 yoo argatte tookinillee akkasumatti baay'ee argatta jechuudha namoonni hin taphatin immoo kumaa ol ni argatanii jechuudha haala saniin nuuf kaayanii jiranii jechuudha daawwattoota kee kun egaa waan hedduu nama gammachiisuudha yoo dhiiftanillee rakkoo hin qabu jechuudha itti aansuudhaan ammallee maal nuun jedha kutaan taphichaa kamiyyuu taphachuuf dirqama akka hin taane qulqulleessuu barbaannaa jedha kana nama isiniin jedhe san kun olaala jala kanatti nuuf kaayee jedha jechuudha taphni kun yoo taphattanis yoo taphatuu baattanis jechuudha rakkoo tokko akka isinirraan hin geenye adda baasnee isinitti himuu barbaannaa nuun jedhaa jira jechuudha daawwattoota kiyyaa falaasafni taphichaa sochii kamiyyuu keessatti hirmaachuu hin dirqamsiisuu jedha argite sochii kamuu keessatti fakkeenyaaf seerri tapha kanaa sochii kamuu keessatti akka ati hirmaattuuf sin dirqamsiisu jechuudha seerri geemii kanaa jechuudha kanaafuu taphattaniis taphattuu baattanillee rakkoo tokko waan isinirraan ga'u hin qabu jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu itti hin dirqaminaa isin yoo dandeessan taphadhaa yoo danda'uu baattan ni dhiistanii jechuudha daawwattoota kiyya ammallee itti fufuun maal nuun jedha galmi amaloota haaraa akka dirree taphaatti dhiyaachuu carraa taphoota dhugaa taphattoota haaraa fi taphattoonni akka taphatan adda adda qaban qooda isaanii tookeen argachuu fi qaban walqixa taasisuudha jedha argitanii miti fakkeenyaaf carraan taphni kun amma fakkeenyaaf gara fuulduratti tapha kana ni sirreessina jechaa jiran jechuudha sigalee namoonni baay'ee waan riippoortii godheef namoonni baay'een komantii dhiyeekamaa waan barreessaniif jechuudha taphni kun gara fuulduratti ni sirraayaa nuun jechaa jiranii jechuudha sirraa'uun akkamitti jettanii yoo gaafatanii fakkeenyaaf geemiin qulfiisuun baay'ee istroongii kan ta'e jechuudha kanaafuu baay'ee jabaa jechuudha maaliif taphachuu namoonni hin danda'an jechuudha namoota tokko ta'e malee namoonni irra guddaan harki irra guddaan taphatuu hin danda'u jechuudha kanaafuu ni sirreessina gara fuulduratti akka namoonni hundinuu akka namoota hunda hawwatuu danda'utti harkisuu danda'utti dirree taphaa kana ni sirreessina wal qixxeessinaa jechaa jiran jechuudha ni ennagaa waanuma hundaafuu kabiraatu dhufuu deema jechuudha akka yaa barreeffama kanarraa an hubadheetti
geemii biraa ammallee gadi dhiisuuf deemanii jechuudha. Kanaafuu kanuma sirreessuuf deemanii fi kan biraa gadi dhiisuu deemanii jechuudha. Walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee itti fufuun maal nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Kutaa dirqama tookeen keessatti argachuuf borsaa toon keessanii porofaayila keessan waliin wal qabsiisa jedha. Kun egaa waan impoortaantii ta'e sirriitti adda baafadha. Kana jechuun daawwattoota kiyya toonii keessanii fi hamaster koompaat keessan akka wal qabsiiftan dirqama akka ta'e barreeffama kana keessa hubatuu qabdanii jechuudha daawwattoota kiyya. Maal nuun jedha kutaan borsaa toonii keessanii porofaayila keessan waliin wal qabsiisuu qabdanii jedha jechuudha. Kana jechuun toon kirbarii keessanii fi akkasumallee hamaster koompaatii keessan jechuudha porofaayila keessan irra cuqaastanii jechuudha wal qabsiisuu qabdanii jedha jechuudha. Hamaster koompaatii fi tookeenii keessan akkamitti akka isin itti wal qabsiifachuu dandeessan viidiyoo bal'inaan hojjedhee chaanaala keenya jalaa ni argattu. Linkii viidiyoo immoo viidiyoo makana jalan isiniif kaa jechuudha irratti cuqaastanii namoonni hin argin jechuudha viidiyoo san hin argin ilaaltanii akkaataa hamaster koompaatii fi toonii keessan itti wal qabsiifattan viidiyoo san irraa hubachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee sarara itti aanu irratti maal nuun jedha daawwattoota kiyya yeroo dhiyootti akkaataa taphattoota itti ilaallu kutaa dirree taphaatii fi haaromsina xiyyeeffannoo taphoota beeksisuu ulfaataa ta'a irraa gara kanneen tapha boqonnaa caalu qabanitti jijjiirraa argamsiisuu qabnaa jedha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf tapha kana karree futanan isiniin jedhe kana jechuudha. Namoonni taphatoo akka hin dandeenye isaanillee hubatanii jiran jechuudha. Kanarraa immoo tapha cimaa kanarraa gara dirree namoonni itti boqonnaa argatuu danda'an yookaan salphaatti itti taphatuu danda'an caalaatti jechuudha. Gara fuulduratti ni sirreessina haaromsine isiniif dhiyeessina jechaa jiran jechuudha. Kanaafuu mee tapha isaan fidanillee walumaan dheena jechuudha. Karreeffaan mata duree irratti isiniif tuqessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan asirratti nuuf eeranii jechuudha. Ammallee itti fufuudhaan maal nuun jedhanii ammas kutaa isin baay'ee gaafachaa turtan argitan ilaal kan namoota baay'eetu akka komantii godhaa ture ni beekan jechuudha. Keessafuu gara tiwutaraatiin namoota baay'eetu komantii godhaa ture jechuudha. Yoo eksi isaanii hordofaa jirtanii jechuudha. Kanaafuu isaanillee fakkeenyaaf asirratti tuqanii jiranii jechuudha. Ammas kutaan isin baay'inaan gaafachaa turtan aayidorooppii akka ta'uuf dammaqinaan hojjechaa jirraa jedha jechuudha. Kana jechuun namoonni baay'een jechuudha waa'ee aayidorooppii gaafataa jira yoom gara maallaqatti jijjiirama akkasumallee yoom wisduroo keessaa godhan maallaqa keenya fakkeenyaaf keessaa baafatuu dandeenya yoom wisduroo godhatuu dandeenya kan jettan namoota baay'eetu Keessaafuu nu warra asirratti miidiyaa irratti isiniif oduu kana dhiyeessaa jirullee dabalatee gara community isaaniilleetii namoonni baay'een namoonni adda addaa akka gaafataa turan akkasumallee master koompaatiin keessaafuu juulaayii kana keessa ni eebbifama jedhame kan eegamaa ture keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafuu akka dammaqinaan irratti hojjetaa jiran poostii isaanii kana keessatti nuuf himanii jiranii jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee sarara itti aanu irratti master koompaatiin pirojektoota gurguddoo industirichaa keessaa isa tokko waan ta'eef seenaa keessatti Eurooppii guddaa ta'uu waan danda'uuf yookaan waltajjiiwwan hirmaatan hundaaf hojii teeknikaa baay'ee walxaxaa ta'uu isaa yaada keessa galchaa jira. Kunis niitoorkiiwwan adeemsa kana keessatti hirmaataniif fe'iinsa ol ka'aa ta'uu danda'u dhiyeessa baay'ee gatii isiniif kennaa jedha jechuudha. Akkasumallee Eurooppii hanga danda'ametti tokkoon keessaniif haala salphaa akka raawwatamu akkasumas namni hundinuu tookeen isaa akka argatu barbaannaa jedha. Kun egaa waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Dhugaa ta'e jechuudha daawwattoota kiyya namoonni fakkeenyaaf master koompaatii irra hojjetan kamiyyuu jechuudha hundi isaanuu tokkoon isaa tookiin akka argatan jechuudha akkeessatti nuuf waadaa seenanii jiranii jechuudha ifa nuuf godhanii jiranii jechuudha. Akkasumallee gatii guddaa akka nuuf kafaluuf deeman dhugaa ta'uu sobaa ta'u kun waan isaan asirratti maxxansan waan ofii kiyyaa jedhee miti iji keessanis hin argiti barreeffama. Kanaafuu daawwattoota kiyya ni enna hundumaafuu waan isaan jedha kun dhugataa fi dhugaa hin ta'u walumaan eegnaa jechuudha. Pirojektii akka addunyaatti guddaa jedhamee dhaadamaa jiru keessa master koompaatiidha jechuudha. So kanaaf waan hundumaafuu jechuudha ni eegna dhuma irratti maal nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya yeroo ammaa kana garee toon blockchain waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jirra jecha furmaata teeknikaa hunda caalaa bu'aa qabeessa ta'e airdrooppii keenyaaf qopheessinaa jedha. Kana jechuun daawwattoota kiyya garee toon blockchain jechuun fakkeenyaaf wanti kun akka gara maallaqatti jijjiiramuuf jechuudha. Blockchain waliin jechuudha mari'ataa jiranii jechuudha garee blockchain waliin akka bal'inaan irratti mari'ataa jiranii fi irratti hojjetaa jiran jechuudha adda baasanii nutti himanii jiranii jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo maxxansi gara fooddaa master koompaatiitiin yookaan X master koompaatiitiin maxxanfame jechuudha ragaaleen isaan gadhiisan kana fakkaata jechuudha kan hanga ammatti waliin ilaalle kana jechuudha daawwattoota kiyya kun egaa waan abdii guddaa namatti horuudha jechuudha namoonni master koompaatii hojjetaa jirtan jechuudha yeroo gabaabaa keessatti akka
gara maallaqatti jijjiiramuu deemu jechuudha asirratti eerunuuf kennamee jira jechuudha maxxansa isaanii kana keessa jechuudha ragaa hedduu argannaa jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu yoom gara maallaqaa jijjiiramaa fi akkasumallee yoom geemiin haaraan kun sirreeffamaa fi gadhiifama kan jedhu kuni waan irraa beekamu tokkollee hin jiru jechuudha kuni yaada isaaniiti kun immoo waan hedduu abdii namatti horu jedheetiin amana jechuudha akka kiyyatti maaliif airdroppiin tokko gaafa kireek ta'u jechuudha yeroon isaa dheeratullee akkasumallee tokko dafee kan listi ta'u jira tokko yeroo ofii dheeressuuf opshinoota adda addaa taaksiyoota adda addaa kireet godha jechuudha maaliif beekamtii guddaa argatuuf akkasumallee wantoota isaan as keessatti dhimma itti bahuu barbaadantu jira jechuudha kanaaf master compact illee yeroon isaa dheeratullee akka eebbifamu abdii qabna jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu namoonni hangammatti maayin godhaa jirtan jechuudha haaluma kanaan itti fufuu hin dagatinaa taaptaap godhuuf akkasumallee daily combo daily super akkasumallee daily reward keessan guyyaa seentanii fudhatu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya waa'ee qulfii kanarratti illee akkuma barreeffama kana keessaa isin hubachiisetti tookinii qixa hin argattan fakkeenyaaf ni argattan rakkoo tokko hin qabu kuni amma beeksisa qabaan isiniin jedhe amma dura hin taphatinaan isiniin jedhe beeksisa san ni dhaabnaa jedhan guutummaan guututu beeksisa irraa dhaabnaa amma boodanii geemii beeksisa hin qabne kireet isiniif goonaa jechaa jiranii dhugaa ta'ee fi soba ta'ee jechuudha walumaan eenna jechuudha walumaan ilaallaa jechuudha hanga ammatti gaa waan gadhiifame hin argine ni eegna jechuudha walumaan asirratti beeksisa san guutummaan guututu kaansil akka godhan jechuudha barreeffama yookaan maxxansa isaanii kan Juulaay 29 kana keessatti jechuudha kan amma isiniif dubbise kana keessatti bal'inaan nuuf kennan jechuudha ani hojii ijoon irraa isiniif dubbise jechuudha yeroo kiyyatti fayyadame jechuudha kanaafuu daawwattoota kiyyaa amma boodaan beeksisa akka hin qabne geemiin kunillee nutti himanii jiranii jechuudha qulfii kana fudhatuun immoo yookaan qulfii kana argatuun tookini keessan baay'ifatuuf isin gargaaraa jechuudha akka isaan asirratti maxxansa kana keessatti dubbatanitti namoonni qulfii kana 5 ol 6 7 8 digdamallee haa ta'u sanii olillee kan qabu tookiniin isalleen haaluma saniin baay'atee kennamaa fi jechaa jiranii jechuudha garuu dirqamaa miti yoo taphatu baattanillee tookina numa argattan garuu hanga warra taphatee qulfii asirratti argatee san hin argattanii jechuudha kanaaf haala saniin beektanii yoo isiniif danda'ame taphadha yoo isiniif danda'uu baate dhiisa mirga keessanii suni jechuudha garuu dirqama jechuudha wanti isin beekuu qabdan guyyaan jechuudha seera isaan asirratti kaayan kana jechuudha keessaafuu jechuudha daily combo daily super fi daily reward kana jechuudha fudhatu hin dagatina guyyaan keessa seentanii jechuudha kireet waan asirratti isaan godhan hundumaa keessa seentanii fudhatu hin dagatinaan isin jedha maaliif isin fayyada jechuudha waan faayidaa hin qabne isaanleen asirratti fidan jedhee hin yaadu jechuudha akkasumallee taaskoota guyyaa asirratti isaan gadhiisantu jira jechuudha kanneen akka kun asirratti viidiyoo ilaaluun kooyina hanga 100 takkaa itti argatuu dandeessanii kana jechuudha guyyaa seentanii jechuudha isa kanallee fudhatu hin dagatina isin fayyadaa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti kooyina dalagadhaati profeet parhaaworii keessaniin bitadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya isin fayyada dhabdanillee carraadha argattanillee carraadha kana jechuun daawwattoota kiyya namoonni baay'een akkanaan hojii keessan dhiisaatii waanuma kana hojjadhaa jedheetti fudhatuu dandeessanii jechuudha no akkas isiniin jedhaa hin jiru ani full taayimii keessan dalagaa keessan irratti fixa kana kan hojjetuu qabdan jechuudha part taayimii keessan qofa yeroo gabaabaa yookaan yeroo firii taatan yeroo hanga tokko yeroo murtaa'e tokko qofa asirratti akka hojjettan isin gorsa jechuudha maaliif isiniin jedhe yeroo makkamiyyuu namoonni biizines onlaayinii hojjettanii fi keessafuu yeroo ammaa kana kiriptookaransiin kun addunyaa wal ga'ee jira jechuudha waggaa 3 moo waggaa 4 na fakkaate kan inni kireet ta'e garuu waggaa dheeraa lakkoofsisee gara keenyatti kanas bahee almost gara waggaa 3 moo 4 na fakkaate jechuudha daawwattoota kiyya namoonni baay'een sammuu fi kanarratti jechuudha irkisee jira jechuudha no sun gonkumaayyuu waan hin dandamne waan hin taanelle jechuudha dalagaa onlaayinii kamiyyuu kan hojjettanii fi pirojektii kamiyyuu jechuudha keessafuu airdroppoota asirratti kireettanii gara telegiraamaatiin hojjetamaa jiran kana parsantaa 100 keessaa harki 85 soba jechuudha parsantaa 25 yoo jabaatti parsantaa 20tu dhuga innumtuu maallaqa guddaa nuuf kafala jettanii namoonni eegdan immoo gowwummaadha akkasumallee namoonni maallaqa guddaa isiniif kafala jedhee isin sobaa jiru gowwummaa guddaa keessa akka jirtan jechuudha kana sirriitti sammuu keessan amansiisa airdroppiin kamiyyuu gaafa hojii eegalu biizinasa xiqqoon eegalee suutan guddataa deemaa jechuudha yoo guddate gaafuma guddateeyyuu maallaqa guddaa 200 200 300 jetti nuuf isiniif kafala jedhame son hin amanina yoo akkam guddate jechuudha akkuma kan durallee isiniif kaase jechuudha yeroo hedduu irra deddeebi'an isin gorsa jechuudha daawwattoota kiyya yoo akkam guddate birrii Itoophiyaa birrii 50 birrii 40 sunummaanu dalagaa jabduu dalagdeeti jechuudha dalagaan onlaayinaa jechuudha waan tokko adda baasee isinitti himuu barbaadu
barbaadu dirqama weebsaayitoota adda addaa irraa galii gurguddaa argatuuf afaan Ingiliffaa beekutu sirraa dirqama. Afaan Ingiliffaatu kan Itoophiyaa keessatti nu baranne sanii miti jechuudha. Fakkeenyaaf mana barumsaatti kan nuti hin barannee fi kan onlaayinii kanarratti ittiin hojjetaa jirru baay'ee garaagarummaa guddaa ardii fi samiidha jechuudha. Si dhugaan isiniif hima. Kanaafuu dirqama afaan isaaniillee beekutu isinirra jiraata. Wantoota adda addaa fayyadamuutu isinirra jiraata. Meeshaalee elektirooniksii gahaa qabaatutu isinirra jiraata. Kanaaf immoo osoo san hundaa hin jirre yaada namoota waan akkasii yookaan nama ittiin milkaa'ee yaada akkasii isiniif qoodu isinleen akkas taana jettanii tattaafatuun gaariidha. Garuu dirqama barnoonni isinirraa dirqama jechuudha. Yeroo ammaa kana barnoonni karaa adda addaatiin kennamaa jira. Keessafuu namoonni gara yuutuubiitii fi gara weebsaayitii adda addaarra dalaguu barbaadan jechuudha. Dirqama barumsa fudhatuutu isinirratti dirqama hamma tokko. Ani warreen hordoftoota kiyya taatan hanga tokko waan danda'urraa isiniif hin qooda. Ana jalallee fakkeenyaaf waan tokko dalaguu ni dandeessa jechuudha. Gara fuulduratti bal'inaan gadi fageenyaan irratti isiniif hojjedha jechuudha. Daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee egaa isinitti hin dheeressu kana fakkaata. Daawwattoota kiyya akka warraa barataniif akka isin gammachiisu abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaanitiif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib goota malee keessaa hin bahin. Akkasumallee viidiyoon keenya guyyaa guyyaan qabiyyeen keenya ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoo yoo isin gammachiise please like tuquu hin dagatinaa. Yaadaa fi gaafii qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Yaada dabalataa namoonni qabdan telegram chaanaala keenya irratti nu qunnamuu hin dagatinaa. Telegiraamni keenya profaayiluma kana jala jira. Linkiin isaatii irratti cuqaasuu hin dagatinaa. Akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyya barnoota irraaf qabanne asuma irratti goolabama. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibanaa.